Hey guys, akkam jirtu nagaa fayyaa. Kunoo ana Dr. Meesir Sabalamentary walitti deebine arraas darsii haaraa walitti deebine. Kanaaf paartii lammaffaa gaa haala wal quunnamtii saalaa si'eessuu waa wal quunnamtii saalaa dhiiraas dhalaas kaasuu sanirra haasa'u jira. Dawaa mana keessaa kan uumamarra haasa'u jira. Kanaaf gaa dawaan gaa abbaa afurii tokkoon qabadhee kan mana keessatti harkattanii akkaataa itti fayyadamtanii wajjin. Kanaaf odoo gara dawaa qaama saala dhiiraa kaasee dhaabu. Haasa'uu hin seenneen duratti gaa beeksisa keenya irraa isinii dabarsine achi booda gara dawaa dabarre isin jaa obsaan dhaggeeffadhaa. Ministeera Sabalamentary Kiliinikaaliin tajaajila wallaansaa idilee kan irratti kan argamu Itoophiyaa keessaa naannoon itti argamu kiliinikiin isaa Harar Nook bika jedhamu. Kanaaf gaa tajaajila yeroo dheeraaf kannaa kan ture keessattuu baasuur kintaarot nu biratti daqiiqaa 30 keessatti baqa isaaf ilaalan maletti wallaannee walaba taasifna kottaa fayyadamaa isin jenna. Bilbilli keenya gaa kaasirratti agartan ta'a. Bilbila asirraa fudhattanii gaafii dhibee kamiifuu gaafii qabdan dawwaltanii nu gaafachuu dandeessanii warroottan biyya Itoophiyaa keessa jirtanii warroottan ala jirtanis nu gaafachuu dandeessanii onlaayinaan nu quunnamtanii. Kanaaf hedduu takka galatoomaa isin jaa nama hedduutu irraa fayyadamaa jira. Darsii asirra gadhiifnu nu hordoftanii akkan irraa fayyadamtan abdii qabnaa. Kanaaf kafaltii biraan qabu kafaltiin qabdu sheeruma namaaf godhu sabiskiraabii gootee maatii taatee barumsi haarayni dawaaleen haarayni haala dhibee kamuufuu akka isin hin dabarre seef gootanii akkasitti fayyadamtan abdiin qaba. Akkasuma tajaajila idilee waliigalaa kan nuti kenninu tajaajila kintaarot baasuur dhibee asmii dhibee saayinasii dhibee gogaa mara dhibee rakkoo gadaameessaa qabbanaa gaggabdoo laamsha'uu akkasuma maraatummaa akkasuma ilmoon qabachuu diduu fi fedhii dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaatan hunda tajaajila baay'eedhaaf kana malees tajaajila baay'eedhaaf wallaan agalgiloota qulqullina kanneen kottaa fayyadamaa isin jenna. Teessoon keenya Itoophiyaa keessaa Harar Nook bika jedhamutti argamna. Odeeffannoo dabalataatiif Duwwaa 920 Duwwaa 987 irra dawwaltanii nu quunnamuu dandeessan. Bilbilli keenya kaasirra jiru ta'a. Kanaaf amma karaa dawaa lati go'a. Dawaan irra qabannee dhufnee kan jamalii kaasuu jechuudha. Kan qaama saala dhiiraa kaasuu jechuudha. Akkasumas qaama saala dhiiraatis dubartii fedhii dhabde kan fedhii isii fiduuf jechuudha. Fedhii shabaabummaa isii qalbiidhaan dhaggeeffadhaa. Keessattuu dulloota totorree bakka heejiinis irraa dhaabbatee xuriinis ilmoo dhaluunis tasfarraa murame kan simmeetii fiduuf jechuudha dawaan kun. Kanaaf nu hordofaa isin jenna hedduu takka galatooma. Kanaaf gaa irra guddaa sababni ittiin jamalii namaa ka'uuf takkaa'u fedhii dhabuuf dhiiraa fi dhalaanis yoo sokkora qabaate dhibee sokkoraa yoo qabaate dhibeen sokkoraa waan dhiiga isaa adii nyaatuuf jecha kanaaf hidda dhabaa jechuudha fedhii ni dhabaa jechuudha. Kanaaf namootaan dhibee sokkoraa qaban akkasuma namootaan guddina keessa jiraatanii umriin isaanii waggaa 40, 50, 60 jirtu kan fedhii simmeetii dhabee jiru haala ittiin fedhii simmeetii isaa kaasuu danda'u dargaggummaa deebisuu danda'u jira jechuudha. Saniifuu halni beektan gaa haala tuffaa dawaan tokkoffaa haala tuffaa ni fuudha kophaa isaan fayyadamu jechuudha. Haala tuffaa fuudheeti isa maankaa xiqqishaa siinii bunaa ka shokkoraa san haala tuffaa bishaanuma isaa san fuudhee achii booda bishaan kubbaayyaa tokko keessan naqatee dhugaa jechuudha. Akka ganama 3 dhuga ogaa ganama 3 dhuge albuudni silaa isarraa dhumee turee fi viitaaminni silaa barbaachisaan qaama saala isaa jabeessuu fi qaama isaatis jabeessuu isaaf argamaa jechuudha. Tokkoffaan isa kana. Lammaffaa kan dubartii dulloomtee fedhii isiidhaa gara shamarran shabaabummaa irra jiranitti umrii 20 irra jiranitti deebisuu fedhii isii si'eessuu maal jennaani. Kan lammaffaa muka kana iddoo mana dawaatti harkattanii usbatul makaa jedhaniini. Usbatul makaan kuni guyyatti miligiraama 3 fudhata. Guyyuma 3 fayyadamtii dubartiin takka tan
heeydiin irraa citee tan gama guddinaa achi tarkaanfattee yoo fedhii ifi kaasuu barbaadde jaarsisii dargaggeessa ta'ee yoo dargaggeessa heerumtee fedhii isii isaaf guutuu barbaadde isiinis akka fedhii harkattu godhuudhaaf milgiraama 3 ushbatul makaa kana fuuteeti akkasitti milgiraama takkaaf cinaa bakka siinuma takka jechuudha. Siinuma takka ushbatul makaa kana bishaanii wajji danfistee bishaan inni isaa wajji danfisan akka shaayitti siinii takka jalaa fudhattee dhuyidii jechuudha. Kanaaf guyyaa sadii akkas goonaan haareetti hormooniin isii ijaarame akka shabaaba deebitii jechuudha. Dawaan sadaffaa ushbatul barsiimul ahmar jaaniini. Barsiimul ahmar kun ushbatul barsiimul ahmar kun mana dawaatti inni argama biyya arabaa gaa bikayyuu jira beekamaadha afaan arabaatiin inni kun kan katabame. Akkasitti isa kana ni fuuta. Isa kanas dubartiin bakka wanni heeydiin irraa dhaabbate tan umrii 50 fi 40 keessa jirtu heeydii bakka fedhii isii deebisuudhaaf tashabaabummaa deebisuudhaaf na yoo barbaaddu taate ushbatul barsiimul ahmarii kana fuuteetuma milgiraama 80 urreessitee milgiraama 80 isa kana bultii 90 fayyadamti jechuudha. Milgiraama 80 kana bishaan litira 2tti naqxee bishaan litira 2 san waliin akkasi keeysi jechuudha. Keeysee hoggaa inni fi inni guyyaa 3 bishaan san keessa bulee booda walii bishaan san siinii ganama subii garaa qullatti bishaan san maxalayaadhaan jalaa gingilchitee siinuma takka tabunaatti qoosan akkasi ganama subii garaa duuba dhuydi bultii 90 fi akkasi fudhattee isa kana bishaan litira 2 san naqatee jalaa miiraa akkasi fudhattee bakka haayi dargaggummaan isiin deebi'aaf jechuudha. Akkasuma kan afraffaadha dawaan afraffaa jiinsa jiyaama kun egaa jiinsa jiin kunis muka kanaas egaa hanga bishaan litira 2tti isa miilii bakka 100 takka yookaan 80 hanga dandeettii namni sun umrii irra jirutti hundaa'a akkasitti itti naqxee achi booda guyyaa 3 keessa guyyaa 3 booda bishaan siinii takka jalaa miiraa akkasitti fudhataa jechuudha. 7 lamaaf haayi walii fedhii